sagantaa qorannaa macaafa qulqulluu keenya jalqabna. Kadhannaan itti nu seensisi. Fayyisaan. Eeshin kadhanna. Kan iddoo kana jirruufis eeriyaa adda addaa irra teenyee zuumii kana keessatti kan walitti qabamneef sagalee waaqayyoo adda adda qooddannee hafuuraan tokko taanee jabaannee humna arganne iddoo kanaa deemuudhaaf iddoo kana jirra. Kana hundumaa sanu gargaareef galanni ulfinni haa ta'u. Ameen. Yaa waaqayyo nu gargaartee nu eegdee nu tiksitee karaa adda addaa fi bakkee adda addaatiin of fidde iddoo kanatti sa'aatii kana nuuf laatte. Sa'aatii kana situ nuuf kenne yaa waaqayyo galanni ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo eegumsaan gargaarsaan kallattii hundumaatiin nu eegdee saba hundumaa lafarratti waaqa irratti qilleensa irratti uumama hundumaa iddootti eegdee yaa waaqayyo guyyaa kanaan geesseetta kana hundumaaf ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Jabaadhaaf yaa waaqayyo galateeffachuuf si waaqeffachuuf sagalee kee adda qooddannu kanas yaa waaqayyo hafuura keetiin dhugaadhaan ija fooniitiin otoo hin taane ija hafuuraan adda baaste waan nuuf ibsituuf galanni siif haa ta'u. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Ameen. Eebbifamee achumaan fayyee simaaf carraa kenna dura tokko haga 15 nu dubbisi. Akkas jedha maqaa waaqayyootiin nan dubbisa. Wangeela Yohaannis 6:1 haga 30 itti miti? Haga 15ti. Haga 15tti? Yaa kan adda qorannu haga 35ti. Aguma 15 dubbisati. Okay. Thank you. Akkas jedha. Kana booddee Yesuus bishaan ciisaa Galiilaa isa bishaan Xibeeriyaas jedhamu ce'ee namoonni danuun warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikkita inni godhe waan arganiif isa duukaa bu'an. Yesuus gaafas bartoota isaa wajjin gara dirree gaaraa tokkotti ol ba'ee taa'e. Yeroo sana Faasikaan ayyaanni warra Yihuudotaa dhi'aatee ture. Yesuus achi taa'ee asii fi achi ilaalee namoonni danuun gara isaa akka dhufan arge. Kana irratti buddeena jarri kun nyaatan eessaa binnaa jedhee Filiphoosin gaafate. Kana immoo waan Filiphoos jedhu ilaaluuf itti dubbate. Yesuus ofii isaatii waan gochuuf jedhe beeka ture oo. Kana irratti Filiphoos deebisee buddeenni meetii 200 iyyuu tokkoon isaanii xinnoo illee wal hin ga'u jedheen. Indiriyaas obboleessi Simoon Phexros bartoota isaa keessaa tokko kan ture Yesuusitti dubbatee gurbaan buddeena garbuu 5 fi qurxummii 2 qabu tokko as jira. Garuu namoota baay'ee kanaaf kun maal godhaa jedhe. Yesuus immoo namoota teessisaa jedhee abboome. Achi margi baay'een jira ture. Namoonni akka 5,000 ta'anis marga sana irra taa'an. Kana booddee Yesuus buddeena sana fuudhee Waaqayyoof galata galche. Warra taa'aniifis hiree qurxummicha irraas akkasuma hamma isaan barbaadan hireef. Namoonni erga nyaatanii quufanii Yesuus waan tokko illee akka hin bannetti hurraa isaa hafe walitti qabaa jedhee bartoota isaatti hime. Hurraa buddeenaa garbuu 5 jarri nyaatan irraa hafes gundoo 12 guutuu walitti qaban. Namoonni sun milikkita Yesuus argisiise kana yommuu argan kun dhuguma raajicha isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru sana jedhan. Yesuus namoonni kun dhufanii humnaan isa qabanii mootii isa godhachuudhaaf abbaluutti akka jiran hubatee kophaa isaa ammas gara gaaraatti jalaa sokkee jedha. Akkas jedha mata dureen isaa Yesuus namoota 5,000 nyaachisuu isaa jedha. Akkuma arginu as keessatti lakkoofsa 2 kan jiru
namoonni danuun warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikkita inni godhe waan arganiif isa duukaa bu'anii jedha. Isa duukaa bu'anii jedha. Yesus Kiristoosii duukaa bu'anii, duuka buutota otoo hin taane as keessatti duuka buutonni jiru. Garuu namoota baay'eedha isaan kun. Namoota duuka buutota Yesus Kiristoos ta'uuf jiranidha malee namoota ta'aniif dura jiran miti. Adda ba'anii jechuudha. Namootuma bakkeerra jiran kanatu dinqii fi milikkita warra dhukkubsataa fayyisuu isaatiin duukaa bu'uudhaaf arganii isa duukaa bu'anii jedha. Yesus Kiristoosiin duukaa namoonni yeroo bu'ani akkamitti bu'uu jechuu dandeenya baay'eesa jechuudha. Yesus Kiristoosiin duuka buutonni anii fi isin duuka buutota. Namoonni Yesus Kiristoositti amananii duuka buutota Yesus Kiristoosi. Namoonni Yesus Kiristoos wajjin yeroo deemanii amananii jechuudha. Duuka buutota isaa taasifate. Jalqaba kan biyya lafaa dhufee bartoota 12 ofitti filate. Namoonni waa lama ilaalanii duuka buutota Yesus Kiristoosii ta'u. Tokko nyaata fooniiti. Tokko bu'aa fooniiti. Tokko immoo bu'aa hafuuraati. Wanta ijaan argamuu fi wanta ijaan hin argamne jechuudha. Yesus Kiristoosiin duukaa namoonni bu'an. Isaan kun garuu milikkita inni hojjete wanta foonii bu'aa foonii nyaata qurxummii 2 fi buddeena 5 kun nyaata bakkee dhumarratti wanta godhamudha. Arganii milikkita inni godhe arganii duukaa bu'an. Nuyi garuu Yesus Kiristoosiin kan argine ijaan hin argine. Nuyi kan duukaa buune Yesus Kiristoosiin duukaa. Garuu hojii isaa dinqii isaa ijaan argine otoo hin taane Yesus Kiristoosiin yaada fooniiti, yaada hafuuraatiin duukaa isaa buune. Duuka buutonni Yesus Kiristoos karaa lamaanitti gara Yesus Kiristoos dhufu. Yaada akka yaada fooniitti yoo jiraattan du'uun keessan, akka yaada jireenyaatti yoo jiraattan, akka yaada fooniitti yoo jiraattan du'uun keessan, akka yaada hafuuraatti yoo jiraattan jiraachuun keessan jedhe Galaatiyaa 6:7 dubbata. Milikkita inni warra dhukkubsataa fayyisuu isaatiif milikkita inni godhe waan arganiif isa duukaa bu'anii jedha. 6 irratti immoo akkas jedha. 6 irratti ergaa isaa lammaffaa 6 irratti kana immoo waan Filiiphoos jedhu ilaaluudhaaf itti dubbate Yesus ofii isaati waan gochuu jedhe hin beeku ture oo jedha. Dinqii kana gochuudhaaf jira garuu Yesus Kiristoos malee warra kaan hin beekan. Filiiphoos hin gaafate maaltu ta'aa jira jarreen kanaaf wanti laatamu wanti nyaatamu eessaa finnaa jedhee Yesus Kiristoos yeroo Filiiphoos hin gaafatu waan gochuuf jiru beeka garuu Filiiphoos nuyi ani beekuu hin danda'u garuu namoota as jiran kanaaf wanti ta'u hin jiru jedheetti dubbate. Achiin gara dirree sanaatti baasa namoota kana teessisaati waan gochuuf qabu nan godha jedhee dinqii addaa hojjete iddoo kana keessatti. Kan inni godhes buddeena 5 fi qurxummii 2 namoota gundoo 12 nyaatanii akka raafan godhe. Kanumani as keessatti dubbachuu barbaada. Galatoomaa. Eebbifamii irra dubbannee yoo yeroo qabaan irra si deebisa. Well, Yesus namoota 5,000 nyaachisuun kun yaatiin wangeela hundarrattuu waan dubbatame natti fakkaata. Wangeela arfan irrattu. Maatiyos irratti ilaallee jirra, Luqaas irra, Maarqos irratti ilaallee, Luqaas irratti argine, ammas irratti illee yeroo arfaffaa arguu kenna. Asitti akkana jedhe namoonni lammaffaa irratti namoonni danuu warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikkita inni godhe waan arganiif isa duukaa bu'anii jedha. Amma duuka bu'ummaan Kiristoosii maalirra dhaabatu, maalirra akka dhaabatu mul'isaaranii asitti maalirra akka dhaabate nutti maara jechuu Yohaannis wangeela isaa keessatti. Dinqii fi milikkinni Yesuus hojjetu amantii cimsuuf malee amansiisuuf miti. Akka sagalee Waaqayyootitti
dinqii fi milikinni tokko hojjetamu tokko waltajjii waldaa irrattis ta'ee badhee wangeela lallabamuttis ta'ee jireenya namaa keessattis ta'ee fakkeenyaaf Museen dinqii inni hojjete argine, Phaawulos faallee dinqii hojjetanii, Eeliyaas dinqii hojjete, Iyyaasuun dinqii hojjete, lakkaa raajota kakuu moofaa keessaa hundumaa dinqii hojjetame kunniin hundinuu ija amantiiti malee hundee amantiiti miti dinqii fi milikinni. Dinqii fi milikinni bu'uura amantiiti miti. Ija amantiiti. Amantiitu bu'uura dinqii fi milikitaati. That's the reverse understanding of the world. Biyyi lafaa maal jedha asirratti? Namoonni danuun warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikita inni godhu waan arganiif duukaa bu'anii jedha laal. Isa duukaa bu'anii. So namoonni sun waan inni milikita inni godhe saniif isa duukaa bu'anii argite. But the true believers, the faithful Christians are not supposed to be like that. Waan inni hojjeteef dinqii inni hojjeteef arganiitiin isa duukaa bu'an. Dubbii isaa dhagaaniiti. Wangeelicha dhagaaniiti. Okay? Wangeela dubbii sagalee Waaqayyoo fudhataniiti. Sana booda erga fudhatanii booda yoo jiraatan jireenya isaanii keessatti milikinnii fi dinqiin jireenya isaanii keessatti mul'atu. Isaanumti mataa isaaniitti harka isaanii irratti hojjetamee argan dinqii fi milikinni waltajjii waldaa garaagaraa keessatti mul'atu hundinuu is the confirmation, not the basic foundation of their faith. Confirmii isaanii ta'a jechuudha. Argitee erga Kiristoositti amane, Kiristoos na fayyisa jedhee ergan amane booda Kiristoos jabina naaf ta'a. Kiristoos gammachuu naaf ta'a. Kiristoos na ceesisa. Kiristoos na ijaara, Kiristoos na dhaaba, Kiristoos na guddisa. Ergan jedhee amane booda guddadhee yoon arge, that is the confirmation. Inni biraa Yesuus achi taa'ee asiif achi ilaalee ka jedhu deebee gad darbeeti. Kana immoo waan Filiphos jedhu ilaaluuf itti dubbate Yesuus ofii isaatii waan gochuu jedhe beeka ture jedhama Jaaffaan suni. Kiristoos yeroo baay'ee maal barbaaddanii jedhee nu gaafata. Nullee nu gaafata hadhallee. Waan dhibee iddoo ulfinaa isaa bara baraa sanirra taa'ee beekumsa isaa kan hanqina hin qabne saniin ogummaa isaa bara baraatiin wanta nu yaadnu hafuura isaa kan yaada namaa keessa gadi lixee qoree hunda beekuu danda'u saniin hafuura isaa kan yaada isaallee yaada waaqaa isa bara baraa san qoree beekuu danda'u saniin sitti dhiyaatee fayyisaa maal barbaaddaa yoo sin jedhe waan ati barbaaddu baruufi mitinni. No. Deebii arraba keetirraa isaaf deebi'u santu hagam akka guddatte, hagam akka sagalee isaa irra dhaabbattee waan inni si godhuu danda'u hubatte si mul'isa. Is the showing of your understanding of what he can do for you. Kan irratti Filiphos deebisee buddeenni meetii 200 tokko isaanii xinnoo illee wal ga'uu hin danda'u jedheen. Amma argitee lakkoofsa buddeenichaatu lafa kaa'e 200 dhee. Lakkoofsa ofii laakka'uu danda'udha amma sun argitee Waaqayyoon bira lakkoofsi dhuma hin qabne, lakkoofsi dhuma hin qabu. Lakkoofsi Waaqayyo bira jiru kan inni danuu gadi fuudhee eebbanurraan dhangalaasuuf harkaa qabu lakkaa'uu hin dandeettu. Garuu maal ta'e inni asitti 200 odoo kenniteefi jedhe xinnoo iyyuu waliin ga'u jedhe. Kiristoos hin bira xinnoo ija sanaa fi catakkaan addunyaa kana quubsuu dandeetta ka jedhu Waaqayyo there was nothing. Taa'eeti ardi as koottu. Samii taa'i. Addees achi. Aduu as. Urjii achi. Urjii tiriliyoonota meeqa tokko isaanii addachee tana harka miiliyoona irra guddatan mara achi teessa. Eessaa dhufan beektaa? From nothing. Okay? From nothing. He brought all the creations from nothing. Amma Yesus Kristus waaqa ta'ee waaqni waa hundumaa uumuu yoo uume kuni from nothing fide kuni nama kan as jiran kana hammuma watu jira from nothing mitama be lakkoofsi yoo jira wanti ho'i jira wanta jiru saniin quubsu akkamitti dadhabare.
kana laaluuf inni hagam Filiphos Yesuusin hin hubanne waa inni godhuu danda'u hin hubanne jechuudha ammallee tokko sani inni kun ammoo namoonni garaa quufanii jennaan maal jedhan kanaan dura Maatiyos irratti illee Maarqos irratti illee hadha isin garaa keessanii guuttattanii jennaani akka waaqanaan jettanii jedheen yoo achirra yaadattan ta'e namni tokko yookaan biyyiti lafaa wanta waaqayyo isiif godhu bichaadha dhaabataa waaqayyo waaqeffachuu deemti. Isinii galee wanta waaqayyo godheef duwwaa lakkaayattee sanuyyoo hamma inni godheefiin galanni isiillee dabalaa deemaa jechuudha. Yoo guddaa isii godhe galanni guddaa. Yoo xiqqoo isii godhe galanni xiqqoo. Yoo hin goonee fi galanni yoo hin jiruyyuu. Okay? Kanaani duuba deebinee waa'ee dubartii san yoo bartoota isaatiif dubbatu namicha 500 irra jiru ka dhiifameef moo namicha 50 irra jiru ka dhiifameetu irra caalaa galateeffataa jedhamti. Ka 500 irra jiru yoo dhiifameef jenna guddaan ka dhiifameef guddaa galateeffataadha. But waaqayyo kanurraa barbaadu akkana godhe baateellee just because you exist, that existence of yours is because he willed it. Isatu fedheeti ammas teennee aniifati ka dubbataar odoo inni fedhuu baate hin jiru. But isatu fedhee as teennee dubbataar. Just for that galata inni addatti. Lubbuun teenna isa galateeffachuu qabdi. Ka inni uffata nyaata maalii miti kan inni dhiise. Argamuu kennaafu. Just because we exist. Karoora. Argamuu du'u akka fedha isaa bara baraa isaa keessatti karoorfamneeti ka argamne sana. Ulfina isaa kan bara baraa sanitti karoo yaadamneeti kan argamne iyyuu adda kenna beekta argamne kenna iyyuu kanniniifu galanni kan isarraa galanni nu biraa kan dhangala'u nurra jiru waa inni nu godhu laakkofneeti ka galata kenna yoo inni nu godhe xiqqoo nu godhe xiqqoo yoo inni guddaa nu godhe guddaa yoo inni nu goone inumaayyuu hin goonu. Irraa hafa sambicha amma gundoo 5 12 harcee irraa hafe sunillee maal jedhaa kennaan waaqayyoo hin hanqatu. Senegal amma duratti maal waliin ga'uu naam jedheemti wal ga'uu dhabuuyyuu miti hin gaya ga'uu duwwaa miti irraa hafee dhangala'a. Yoo kennu waaqayyo guutee kenna duwwaa miti no hir'iseen kennu guutee kennu duwwaadhayyuu miti akka irraa dhangala'u godhee kenna akka irraa hafu godhee kenna. So kana kun safarri kanaa maali beektu jireenyi keenya inni bara baraa akka hadhan waggaan keessan umrii 20 haa ta'u yoo guddate hagana haa ta'u jedhee baroota kakuu moofa keessa jedhisanii umriin keessanillee ammallee nu kennu umrii kenna maal jedhe waggaa 20 isinii kennan jenne irraa hafa dhangalaasee baraa hamma bara baraatti jiraadhaan jedhe. Ilma isaa immoo gatii san godhee nu kenna. Kanniin nu barsiisuuf Yesuus Kiristoos dhumarratti maal jedhaa? Yesuus namoonni kun dhufanii humnaan isa qabanii mootii isa godhachuudhaaf abbaluutti akka jiran hubatee kophaa isaa ammas gara gaaraatti jalaa sokkee jedha. Asii kana ajaa'ibu maal akka ta'eetta. Humnaan qabanii mootii godhachuu dhiisi. Mootii nu ta'iifu yaadni dhufnaan gamaa gaman ashaaxirii shira kaadhatee mootii ta'uuf ka hojjetu meeqatu jira. Inni an mootii ta'uuf hin dhufne jedhaa karaa biraatiin. An garbicha ta'ee tajaajiluudhaaf dhufe. Barri an mootii ta'ee mootummaa kiyyaan dhufu jira. Yeroon sun hin geenne ammaa fi nadhiisaa jedhee biraa sokke. Yaada gaariidha baay'ee mishaa. An asirratti taa'ee isin hundinuu explain gootaniirtani. Jarri danuun kun argitee dubbisuuf otoo hin taane faanaa bu'anii maal arganii fayyisuu isaa dinqii isaa arganii faanaa bu'anii jedha. Chaaptarii 5 irratti illee waan inni godhe argitee waan dhagaaniif waan arganiif faanaa deemanii jecha jarri. Inna waan dhiyoo ati argitee waan kana naa godhe jettee ati faanaa isaa deemte waaqayyo yeroo hundumaa waan haaraa si barsiisa. Waan addaa si barsiisa. Maalii fi akkuma argitee Filiphos jedhame achirratti Baabilii addaan hin banne odoo beeku gaafatee jedha. Argitee yeroo wayii wanti wayii qoraatiin wayii gaafiin wayii gara kee yoo dhufu waaqayyo hin beeka.
maaliif achi keessa waan si barsiisu wayiitu jira jecha waan si barsiisuu fi oduma beeku gaafate gooftaa Yesuus Kiristoositti gaafate inni immoo na kanaaf gaafate garuu yeroo itti dhandhu hundumaa waan haaraa nu barsiisa waan haaraa iddoo kana barsiise isaan kan itti dhufaniif waa'ee fayyumsaa waa'ee dinqii isaa isa boqonnaa 5 keessa dhaganii itti dhufanii garuu inni oduma beeku argitee gaafate argitee oduma beektu amma atiif anillee jireenyi keenya kun oduma gooftaa waliin jirru wanti wayii nu qora wanti wayii gaafii nutti ta'a garuu gaafii san keessatti waan dhufu san keessatti maal baranna waan biraa baranna haaraa humni waaqayyoo akka jiru dandeettiin waaqayyoo fayyisuu bichaa miti dandeettiin waaqayyoo kabiraallee akka hojjetu akkuma amma achirratti faayinaalii namichi tokko buddeena 5 fi qurxummii 2 qaba ture jedhee isa sana as yaasee margarra taa'aa jedheeni akkana waliin ga'ee nyaatanii gindoon 12 irraa hafe tarrafeetu akkuma tamma dubbataa turte na kun maali waan dura ka isaan faanaa fi ganiif kabiraan achi keessatti gaaffii si godha waan gaafii godhe oduma beeku gaafate achi inni immoo haganaayyuu 200 wayiitu jira sunuyyuu maal hin taani waliin gaani odoo diqqoo ta'ee jedhe inni maal ibsanuu itti fide waa barsiisuuf ammallee yeroo gargarii oduma nu gooftaa waliin deemnu wanti wayii nutti dhufa wanti sun nu barsiisa maaliifi keessa akka itti nu dabarsuu jecha adna akka itti keessa dabarsu barsiise ammasitti kabiraan immoo maali humna isaa fayyisuu qofaa miti dinqii hojjetuun isaa hundumaa akka hojjetu hundumaa akka godhu asirratti dubbataa jecha kanaaf gochuu bichaa miti irraayyuu hafa ka inni godhu akkuma tu dubbataa turte tasfaa'ee isin hunduu dubbattaniirtanii kanuma ka isaan barbaadaniif illee lookit mootii nu taataaf maalii nu taataaf jedhanii isaan faanaa fiigaa turanii inni garuu yeroon isaan geenne hadha biyyiti lafaa odoo teettee ilaaltee bakka kana naataa'i mootii naataa'i isin jedhanii carraan argameetii jetti kuni maal nu barsiisa beektuu gabdeebi'uu nu barsiisa as keessatti na argitee inni yeroon isaan geenne kanaafi yeroo malee wanti ta'u tokko illee hin jiru kanaafi yeroon waan hin ga'iniifi ka iddoo isaan itti fiigan faanaa jalaa fiige namni tokko bakka kana nu taa'e dooranii argameeti ofiyyuu giddii nu teetta kanaa jecha akkanus akkasin taane akkanus akkasitti of ilaallu argitee isarraa yoo ta'e malee jennee akka yeroo isaa malee yeroo inni nuun jedhe malee dadhibnee namni sirra ra'eef asii achi fiinnu akka hin dandeenye jecha gooftaan isin haa eebbisu kanuma jedhu barbaada. Okay, bareeda wanti irraa dabdallee hin jiru fayyisaa wanti itti dabaltu hin jiraare? Yaa waanumatti jette keessatti Yesuus Kiristoos jara duratti dinqii hojjeteef yeroo jalqabaa dubbatte hojjeteef maaliif akka hojjete amantii isaanii cimsuuf akka ta'e dubbattee turte. Yesuus Kiristoos dinqii inni hojjeteef gaafate kuni amantii jarreen kanaa cimsuufi erga isaan itti dhufanii malee jara kana amantii isaanii erga amantii gara Yesuus Kiristoos dhufanii amantii isaanii cimsuuf gaafatee gaaffiidhaan deebii akka argatan godhe malee yeroo baay'ee isa duukaa akka bu'aniif yookiin waaqayyo ta'e otoo jiru isa duukaa akka bu'aniif humna isa wajjin akka argataniif kan akka godhe ibsitee turte isuma irra deebi'uun barbaade kanumaan qaba yaa. Achirratti duukaa dinqii fi milikkita inni hojjeterraa dinqii fi milikkita inni godhe ilaalanii namoonni duukaa bu'anii jedha. So gadi buusee nyaata garaa isaaniitti guute. Kun maal mul'isa jechuudha? Waa lama asirraa baradha. Tokko argitee dinqii fi milikkita argee
arganii duukaa bu'uun isaanii amala namaa amantiidhaan odoo hin taane arguudhaan gooftaa duukaa deemuu mul'isa inni tuni. Gadi bu'ee ammoo garaa isaaniitti yoo guutu Waaqayyoo buddeena ka jedhu kun asirratti jireenya wangeela sagalee Waaqayyooti. Wanta sagalee Waaqayyoo irraa nyaannu jechuudha. So waadni garaa kenna. Garaa jechuun amma asirratti isa garaa kenna keessa nyaanni itti guutamu san jechuudha. Inni kun ammoo yaada garaa keessanii garaa ka jedhu sanuu isa heart jedhamu yaada garaa keessa onnee jechuudha. So asitti garuu onneen teenna onnee yaanni garaa kennaa garaadhaan holitti jiraachuunis jira. Isa mul'isa tokko. Garaadhaan holitti jiraachuun kun maali? Waaqayyoo wanti garaa kenna quubsuu fi karoora nu dura kaayee yeroo dheeraaf nu dura kaayee wayiitu kaasee achitti deemnutu jira. Isaaf nu jabeessee nu kaasuuf malee kana jechuun maal jechuudha? Tajaajila waggoota dheeraa Waaqayyo si dura kaayee ittiin si hojjechiifatutu jira. Karoora Waaqayyo si afoo kaate akka ati isa tajaajiltuuf siif yaadetu jira. Sagalee Waaqayyootiin uf guutii ka'i. Malee calmettee fi godhe guutami jabaadhu ka'i. So asitti maal mul'isa kuni? Namni garuu maal ta'ee rakkoon namaa Waaqayyo yoo jireenya kenna kaasee cimsee jabeessee akka isa tajaajiluuf karaarra nu kaa'u rakkoon namaa haguma quufuuf duwwaa Waaqa kadhata. Erga quufeen booda taa'u barbaada. Waaqa barbaadachuun ni nafaa, kadhachuun ni nafaa, waaqeffachuun ni nafaa, Waaqaaf hojjechuun ni nafaa. Maaliifi waan gaafatte argatte kaa maalirraa goota? You got what you need. Gin Waaqayyo beekasi kennuufi haa ati teettuufi miti haa ittiin deemtuufi. Geejjibni kasi kennamuuf haa ittiin geejjibamtuuf haa ittiin transport taatuufi. Malee haa ciiftuufi miti. Ka ciisicha amma algaa beeku. There is a bed for that. Soofaan jira, kaawwachiin jira ka teettu. Gin wanti wiilii ofirraa qabu, wanti deemsa, waa'ee deemsaatii wal qabate yoo sitti kenname, aayidiyaa deemisiin jedhaa wayiitu jira jechuudha. Yaada akka deemtu waan isirraa qabu jechuudha. Odoo ciisii ta'e immoo algaadha. Algaan maali beektu obboleeyyan koo? Du'a. Gaafummaa akka ati deemte sirraa barbaade Waaqa kana booda deemsi kan kee yaadni ati akka deemtu barbaadu gaheera yoo jedhe algamarraan kaatu. The next day yoo dhufanii si kaasuuf ta'an ati hin kaatu. Maaliif? Gaheera deemichi kan kee bakka. Garaa isaanii qubsinaan maal ta'an jedhan maayyoo achumatti hafan. Eenyu ka achiin booda ka'eetiin ce'uudhaaf jalbaan halkanii yoo neetu waliin ka'e bartoota isaati. Maaliif? Isaan hojiidhaaf kaafaman kaa. Jarri kun hojiidhaaf hin kaafamne. Satisfaakshinii argatanii garaan quufee inni Waaqa jedhanii ka dur haasaa turan goofta inni dhufa jedhanii ka eeggataa turre kun kana jedhanii amananii bakka taa'u bicha. Gooftaan bahin dhufa ka jedhameef arginee haa teennuufi miti. Harka qabannee waliin haa deemnuufi. Mikinaatu biyyootti nu galuuf dhufa malee gooftaan bahin dhufee visit nu godhee deemuufi miti. There was a country that is prepared for us. Achitti nu galuuf. Achitti nu galuuf dura asitti nu kaasuuf nu leenjisuuf qophaa'aa jechuuf uffadhaa hidhadhaa kaa'aa nyaadhaa deemsatu jira qophaa'aa. It's like military wattaaddara guzoo deemsatu. Saniif hin dhufee ka jedhan sun kana hin jedhanii garaa hin quufanii dachanii ribaddachanii jechuudha. Biyyi lafaa ammallee akkas. Yesuus Kiristoos dhufee dinqii hojjetee kaan godhee wangeela labsee lixee hirriba dachaateerti. Deebee dhufa ammallee koottaa ka'a jechuuf qophooftanii hidhattanii akka isiniin jedhe. Ijoollee ta'e hidhadhaa ka'a gayyaanaa jiruun dachaatee TV ilaalte yeroo tokko tokko. Itti dhiisee waliin taa'an kan ba'ullee waan hin feeneef. Kiristoos gaafsan akkasiin hin taa'u. Warra qophaa'e guuratee lixa. An kana jechuu barbaada asirra wanti dabalu hin jiru. Haga 15 dubbistee haga 35 dubbisaa bakka. Akkas jedha maqaa Yesuusin hin dubbisaa mata dureen isaa Yesuus bishaan gubbaa adeemuu isaa jedha. Yeroo galgalaa'ee bartoonni isaa gara bishaan ciisaa sanaatti gadi bu'an erga dukkanaa'ee immoo Yesuus ammallee gara isaanii hin dhufne iyyuu bidiruu yaabbatanii gama Qifirnaahomitti ce'uuf ka'an. Qilleensi jabaan qilleensofnaan bishaanicha raafame. Kiiloomeetirii 5 hamma 6tti bidiruudhaan erga deemanii Yesuus bishaan gubbaa adeemee gara bidirachaatti odoo dhiyaatu arganii sodaatan. Yesuus garuu hin sodaatinaa innoo ana isaaniin jedhe. Isaan gara bidirichaatti isa fudhachuu barbaadan.
Bidirichi garuu achumaan qarqara bishaanichaa iddoo itti adeemaa turan ga'e. Borumtaas namoonni bishaanicha gamatti hafan sun kaleessumtii bidiruun tokkichi duwwaan akka achi ture. Yesuus immoo bartoota isaa wajjin bidiricha akka hin yaabbatin bartoonni kophaa isaanii bidirichaan akka adeeman baran. Haa ta'u iyyuu malee bidiroonni kan biraa Xibeeriyaasii gara iddoo sanaa dhufaniiru. Iddoon sun immoo lafa itti gooftaan galata galche namoonni buddeena nyaatan sanatti dhiyoo ture. Namoonni sun Yesuus bartoonni isaas akka achi hin jirre baranii bidiroota yaabbatanii Yesuusin barbaacha gara Qifirnaahomitti ce'an. Yommus jarri Yesuusin bishaanicha gamatti argatanii yaa barsiisaa yoom as geesse ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee dhuguma isinitti hima. Isin milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeena nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu. Nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhama'a malee. Ilmi namaa inni Waaqayyo Abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isiniif kennuuf jira isaaniin jedhe. Isaan immoo egaa hojii Waaqayyoof akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'a jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebisee isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo in hojjattu jedheen. Kana irratti isaanis arginee akkasitti amannuuf milikkita maalii argisiifta? Maalis hojjattaree? Macaafni buddeena akka nyaataniif Waaqa irraa isaaniif kenne akkuma jedhu abaabiliin keenya lafa onaatti nyaata maannaa jedhamu nyaataniiru jedhaniin. Yesuus immoo deebisee dhuguman isiniin jedha. Museen buddeena Waaqa irraa isiniif hin kennine. Abbaan koo buddeena isa dhugaa Waaqa irraa isiniif hin kenna. Buddeenni Waaqayyoo isa Waaqa irraa gadi dhufu biyya lafaatiifis isa jireenya kennudha jedheen. Isaan immoo Gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenni jedhaniin. Yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u. Kan anatti amanus matumaa hin dheebotu. Akkan ani isinitti hime isin ana argitaniittu garuu hin amantan. 35 irratti dhaabna. Duubat deebee 16 irratti dubbadhaa. 16 maal jedhaa? Yeroon galgalaa'ee akkuma duratti isiniin jedhama yeroo irratti hin gubu duratti cinaa as ce'ee cinaa akka waan tuttuqeetti natti fakkaata. Argitee erga nyaatanii booda Yesuus Kiristoos bartoota isaa qabee deemeen. Bartoota isaatiin maal jedhe wangeelota biraa irratti deemaa isin dhaqqabaa jedheeti erge dura erge achi. Hin dhaqne waliin. In erge. Maaliif isinitti fakkaata? Tokko karaan itti deeman kuni galaanarra bidiruudhaan yoo deemanii wanta bishaan irratti isaan qunnamu san dursee akeekeedha inni qopheessee itti fiduuf yaadeera. Tasa dhufee miti. Dambalichi bidiruu raasisuun tasa miti ka dhufe. Kiristoosumatu ordar godhe. Hin ajajame. Qilleensallee ka ajaju ana waa hundaa ka abboomana ka jedhusanii isatu erge. Dura cal jedhee bartoota itti erge. Maaliif itti erge? Bartoonni kun wanna ani dinqii hojjetaaru kana argaa turanii. Adhallee arganii. Maal jedhe? Namoota fayyisuu isaa arganiiranii. Namoota meeqaa 5,000 daabboo buddeena 12 fi qurxummii 2 quubsu arganiiranii. Amma oluma dabalaa deemaara dinqii kana. Dinqii kana dabalaa deemuu isaatiin namoota nyaatanii quufan irraa adda baafatee bartoota isaa wanti qabatee deemee fi karoora irraa qaba isaan. Kaayyoo irraa qaba isaan. Isaan kan biyya lafaa kanarratti biyya lafaa kiristaanota raasuuf qilleensa itti taatee, bubbee itti taatee, dambalii itti taatee, gama bitaaf mirga jalaaf olii nu raasaa nu sochooftee nu dhiphisuuf uf qopheessaartu tana keessatti akka isaaf hojjennuuf nu erguuf waan fedhuuf dursa kana hundaa irra nu leenjisaara. Maal godheree deemaa jedheen. Wanti deemaa jedhee ofii biraa hafee fi faith without sight ka jedhamu sana amantiin ijaan odoo hin taane abdachuudhaan amma isaan akka isa abdataniif odoo ijaan hin argin. Kiristoos kuni kan kaleessa akkas jedhe. Isin waliinan jira jedhe. Dinqii hojjete kuni
nu birallee jiraachuu baatu waaqa waan ta'eef waaqni iddoo maratti argama waa hunda beeka baroota hundumaa keessa jira omniscient omnipresent and omnipotent jedhamu kuni nu gargaara jedhanii odoo jaanii argin akka is abdataniif Ibroota 11 tokkorraa 12 tokko immoo tokkorra jirtu isaanii barsiisuuf of dura erge dambalichi itti dhufe ka Yesuus illee itti dhufe argitee dambalii isaanitti kaasuufiyyuu waan maayila 5 haga 6 ka'eedu san cal jedhee wangeela yoo barreessu Yohaannis mee calmedhee maayila illee maqaa kaa'u jedheetii miti there is a reason lakkoofsa maayilii sanillee waan kaa'eeftu jira galaanni sun maayila 12 gama ce'uuf maayila 12 gama ce'uuf yoo ta'e maayila 6 yoo kaa'e namni tokko wanta maayila 12 deemsa maayila 12 si deemsisu yoo barbaade an fayyisaan amma haga maayila 6 erga si oofee booda dadhabdee hurroofte abboo karaan kun fagoo lakkiin deebinaa achis dhaabe amma kasii hafe maayila 6 yoo siin jedhe haga ammaa ka deemte maayila 6 yoo siin jedhe kan filatta silaa 6 fixeera 6 asillee yoo deeme 6 gaman illee jiru duuba deebi'u afuma deemu wayyu jettee itti fuftaamti maaliif tame isaan bishaan bu'an qarqarumarraa dambalii itti fiduu dide faarfannaa weetu jira amma yaadadhu qubaan hin tuttuqin itti gadi bu'i ka'edhu tokko bishaan eenyu isa maal jechuudha odoo qarqarumarra dambalii itti kaase oo jedhanii dacha'an akka dacha'uu hin dandeenye godhe wadhakkaa dambalii geesseeti kan itti kaase oduu qariirra kaa'e luka tokkoon qarii dhaabattee luka tokko yoo itti buute yoo dambaliisi ka'e lukatti ala hafte san abdatteeti lukatti taan keessaa deeffattaa jechuudha. Luka keelachuu xaragee yoo dambalii yoo dhakkaasi kaa'e you have no choice but to put your faith and hope on Jesus Christ. Kana barsiisuu fi yeroo qabu tanaanii asmara dhaabuu barbaada. Fayyee itti fufeeti. Eebbifamii taasifamee. Ya bartoota isaa kan adda baafate maaliif yoo jette bartoota isaa kana eessaa akka fide dudduuba deebinee yoo laalle waa baay'ee arguu dandeenya. Warra kaan iddoo qaraxaati, warra kaan immoo iddoo isaan qurxummii qabanii, warra kaan immoo warra bakka qaraxoota cubbamootatti lakkaa'aman, warra xixiqqootatti lakkaa'aman, warra akka fooniitti illee hiyyeessota ta'anii qabeenya fooniitiin bakka dadhabootatti warra akka biyya lafaatti ilaalamanidha ergamoonni isaa kun. Sababbii adda baafateef qaba. Sababbii fo'ateef qaba. Akkaataatti fo'atees qaba. Yesuus Kiristoos bartoota kana yeroo adda baafate calluma jedhee otoo hin taane akeekarraa qaba. Durumaa kaasee jechuudha. Bartoota 12 kana. Bartoota 12 kana keessaas eenyu akka isa ganu, eenyu akka isa waliin deemu beeka ture. Nama foonii akka fooniittis warra wajjin deemu akka fuuraattis warra wajjin deemu beeka ture durumaa kaasee jechuudha. Nu illee har'allee nu beeka. Har'allee tokko keenyallee jechuudha. Warra foonii. Yesuus Kiristoosiin duukaa buutota dubbatas keessatti yeroo Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'u namni waa lamaa fi bu'aa foonii fi bu'aa hafuuraa. Jireenya bara baraa fi jireenya yeroo ka jechuudha. Jireenya har'aa jechuudha. Jireenya fooniif namni duukaa bu'u fagoon deemu. Humna hin qabu. Maaliif yoo jette amma bartoonni isaa as keessatti mata dureen maal jedha beektaa? Jalqaba isaa jechuudha. Namoonni Yesuusin barbaaduu isaanii jedha. Lafa isaanitti barbaadan ilaali. Namoonni Yesuus yeroo barbaadan kana dirree wayii irratti jedha mata duree tokkoffaa yoo ilaalte. Dirree irra isaan teessisee jechuudha. Otoo warra fooniin deeman kana tabba wayii duuba jira Yesuus Kiristoos fagoo jira jedhaniini humna ittiin gaara sana ba'anii dhaqanii Yesuus Kiristoosin barbaadan hin qabani. Maaliif ijaan ilaalaa jiru waan ta'eef kuni baay'ee fagoodha. Tabba sana ilaalanii kuni nama dadhabsiisa hin dandeenyu. Yesuus Kiristoosin hin barbaannu jedha. Maaliif hin beeka humna isaanii waan ta'eef. Gajjallaatti immoo galaanarra adeemsise. Amantii isaanii qoruudhaaf fu'atee adda baasee ergamoota 12 kana galaanarra akka isaan deemaniif erge humna isaanii ilaaluudhaaf atiyyuu dubbattee turte haga isaan gaane adda baasee amantii isaanii cimsuudhaaf dursee milikkita garaagaraa dinqii garaagaraa duratti hojjete
lammaffaa erga adda baafatee hunda isaanii galaanarra qilleensatti kaasee itti erge rakkina keessatti jechuudha. Haga ammaallee in amanatanii in kunne ture Yesus Kiristoos bukkee goree yeroon karaa hin beekamne yeroon itti dhufu amanatanii jiru. Siyeeda yaa gooftaa jedhanii gaafatanii. Gara Maatiyos keessatti yoo ilaalte qilleensatti itti ka'e bidiruu irratti jedha kan biraa jechuudha. Wayyoo dhumne banne jedhanii Yesus Kiristoos garuu achuma keessa jira jedha. Amma garuu achi keessa hin jiru ture. Yeroo sanallee achi keessa jira jedha. Maal dhumne yoo banne yoo jedhee Phexros itti siqee dammaqsee jedha. Rakkina kana keessattis garuma isaatti iyyatan. Yeroo ammas garuma isaatti iyyatan, duraanis garuma isaatti iyyatan. Yeroo rakkinni namatti dhufu yoo amanullee baatte dirqama kee gara isaatti iyyata. Har'a biyya lafaa yoo ilaalte jechuudha. Fakkeenya guddaa kan sii ta'uu danda'u yeroo koronaa kana rakkinatti itti dhufe. Ol ilaalanii gadi ilaalanii. Kadur waaqa hin beekne marti waaqa jechuu jalqabe. Qilleensa maatiitti ka'ee jira beektaa? Yaa. Mootummaan nagaa Kiristoos malee waan hin jirreefi gara mootummaa nagaatti iyyatani. Yesus Kiristoos hojii Roomee 7:14 miti ilaala. Ta'ee 14:7 ta'e. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa nagaa, mootummaa qajeelummaa, mootummaa humni Waaqayyoo itti hojjetamudha malee mootummaa nyaataaf dhugaatii miti jedha. Yesus Kiristoos jechuudha. Mootummaa qajeelummaa, mootummaa nagaati waan ta'eef. Nagaa nama jarreen kun beektaa? Nagaa isaanii yeroo boora'u banne duune lubbuun keenya baate galaana keessatti kan jedhuun gara isaatti iyyatan. Nagaa yoo kennamuuf hirriba dachaan. Nagaa yeroo kennamuuf gara dadhabbii laaf atuu dubbatte tasa keessa galee. Namni nyaata fooniif adeemu yeroo baay'ee wanta xiqqoo keessatti gufata. Adeemii fagoo deemuu hin danda'u. Amantiin garuu nyaata irra otoo hin taane dubbii Waaqayyoo irra sagalee Waaqayyoo afuura Waaqayyootiin irra dhaabbachuu. Kanumadha waa'een namoonni Yesuus hin barbaadanii duuka buutota ta'uu isaanii jechuudha. Waa'ee keenya yeroo dubbatu as keessatti hagam amma cimmee isa wajjin deemnu jechuudha. Dirree qofa irratti otoo hin taane gaarri yoo dhufes humna argattee akka irra darbuu dandeessu. Dambaliin amma nu haasofnu kuni tokko kanuma qaama biyya keenyatti ka'u kanaa biyya kanatti ka'u kanniini. These are the waves that are moving our bidruu. Bidruun keenya jireenya keenya. Ka weevii ta'eetiin ammoo dambaliin jireenya keenya akkana nu harkaa hurgufeetiin yoo hurgufamte beektaa waan qabattullee seeraan hin qabattu, waan laaltullee qajeeltee laaltu, yaadullee hin dandeettu. Dambalii ani yaabbadheera bidruu baay'ee biyyatti haroo Zuwaayii kan jedhamu isaanii sa'aatii 2 irra deeman bidruudhaan. Zuwaayii ka'anii baadiyyaa mana keenya dhaquuf. Sa'aatii 2 isaaniitti gaafa qilleensi jiru bakka ol makaa gubbaa bishaan raasa, bishaan dhaanaa deemu. Duf! Bishaan ol sijjiga fuulatti. Namni achirra taa'u waliin haasa bakka waliin iyyaa haasan wal dhaga'uu hin danda'an. Yaaduu hin dandeettu, wanti qabattu seeraan hin jiru. Kanaaf amma bidiruun kun amma jireenya keenya raasu kun maali? When you jump into the word of God, Jesus is that one. Yesus jechuun isa. Bidiruu kan kee kana sirraa qilleensa bidiruu kee raasu sirraa tasgabbeessa dura. Wanti natti tolu yeroo baay'ee wangeelli Yohaannisii waa'ee Kiristoosii clear godheeti lafa kaaya. Jechuun akkasii ifutti barreessee lafa kaayeera nama Yohaannis waa'ee Kiristoosii. Isaaf maal jechuu barbaade? By the way, ibsi atan mareef ibsite kuni baay'ee natti tole. Naa ibse. Anaayyuu hafuuraan na gammachiise. I wish odoo kana caalaayyuu itti fufnee na jechisiise. Kanarratti an kanuma jechuu barbaada. Asirratti maal si fakkaate beektaa? Barattoota isaa jechuun numa ani yeroo baay'ee translate godhadha beektaa garuma jireenya keenyaatitti. Maaliifi yeroo san inni isaaniin milikkitoota wantoota ta'u hundumaa kana itti mul'isaa teestii godhaa maal godhaa deema. Amma illee akkuma asirratti dubbatu
bidiruu yaabbatanii gara galaana gubbaa ce'anii jedha. Galaana gubbaa eega ce'anii argitee inni waliin hin jiru. Waan ta'uu jedhu hundumaa itti maaraa jecha. Inna maaliifi asirratti teennee yoo laalle shaakalchiisaara, qopheessaara, argitee jara qopheessaara. Maaliifi gooftaa Yesuus Kiristoos lafa kana irratti nafu. Argitee barattootuma kanatu argite kabiraatiif fakkeenya ta'a waan ta'eef shaaka akkuma abbaan finna ofii akkam godha, daa'imman ofii akkam godha. Namni maches karama gaarii ijoollee ofii guddisaa miti ree, wama gaarii barsiisaa miti ree. Na at least gooftaan jara shaakalchiisaara, hidhachiisaara asirratti. Na jechuun gara hundaanuu ibsuu hin dandeenya. Siigalee jechaan jedhe garaa gargaraatiin karaa siigalee ibsuu dandeenya. Shaakalchiisaara bakka jara. Kun ammoo maali? Nullee akkasumatti akka itti shaakalluuf akka itti jiraannuuf jecha. Bakka amma akkuma amma reefi Faayisaan jedhe yeroo koronaa sanii namni hundinuu waaqa jedha. Waaqa yeroo rakkoo bakka waaqa jedha. Garuu achi bira lixee kanatti yoo himu isinii jedhe garaa keessanii quuftanii yennaan irreen irraanfata. Amiree namni yoo garaa isaati quufu waan ta'e kana hundumaa hin irraanfata. Wanti deemuuf sun hundinuu yoo ta'e jecha. Garuu jireenyi dhugaan ana buddeenni bara ana jedhe bakka faayinaali ana jedhe gara dhumaa irratti yoo gara 35 irratti reebi yoo dubbiftanii buddeenni I think 35 irratti yaa buddeenni jireenya ana jedhe woma seetee ta'e anama waa'ee baabilichaa achi keessa deeboo doon taane isarra yoo dhaabatte raafamtu. Isarra yoo dhaabatte raafamuu dhufsan keessa illee keessa darbitaacha. Bakka wannuma dhufe san hunduma odoma biyyatti lafaa raafamtu ati si'iif maa dukkana keessa isiniif ifa jedhaa miti sagalee Waaqayyoo. Na kana isaan kana inni hidhachiisaara gooftaa Yesuus Kiristoos. Baay'ee kana nama ajaa'ibsiisu jecha tokko dudubbataa turte qabatullee yoo dadhabe maali? Deemaa bulee bariisaa jedhama. Kalee ganama jedha, haadha ganama jedha, bulee barii jedha, laga gama ce'aa jedha. Kuni maali? Daily activity nu goonuu jecha. Gooftaa Yesuus Kiristoos wanti godhu. Laga gama yoo ce'inni, bakka gana yoo ce'inni, lanni maali? Jireenyaa lanni bee laga ati jettu bee jireenya biyya lafaati. Jireenuma biyya lafaa kana. Kanaaf achi ce'ee jedha, achi ce'ee deemee jedha. Waaqayyo hadhallee bakka tokkotti miti, bakka kanatti miti beektaa? Na Waaqayyo waa'ee wangeelaatiif akka deemtu bakka hin geennellee geette akka ibsitu jecha. Na karaa namaa tole bichaati miti, karaa namaan tolle keessatti illee, karaa namaa wal qixxaa'ee bichaa miti, karaa namaa wal qixxeesse keessatti illee akkuma amma bakka hojiititti nama wayiitti waliin haasa'aa ture. Yes, of course. Achitti illee wanti si haasa'an baay'eetu jira. Amma wanti nu wal geennu haasa'u baay'eetu jira. Kun hundinuu maali? Duwwaadha. Siif jajjabinnan ta'u kan sitti haasa'u yeroo kan waa'ee wangeelaatiin ala kan yoo haasa'e maaliif mogolee si buusa? Gin sagalee Waaqayyoo immoo yoo sitti dubbadhe sagalee Waaqayyoo sin immoo maal godhe? Mogolee si wal dhababtu san maal godhe? Si jajjabe. Innaa ana asirratti taa'ee yoo laalu ila reefillee akkuma oduma beeku godhee jedhe ammallee jara ergee jedhe oduma beeku waan ta'u kana hundumaa garuu kana keessatti maali jara haa hidhatanii haa uf danda'anii barsiisaara haa uf danda'anii narra dhaabata amanatanii amantiirra dhaabatanii haa uf danda'anii maaliifi hafuura isaatti nu waliin jira malee waan nu waliin jiraadha. Kanaafi wama inni godhu laalaa faanaa fi godhoon ta'an isaan illee waan inni godhu kana haa shaakalaniifi itti naqee laalaa jecha. Kanuma jechuu barbaade. Galatoomii. Yeroo baay'ee jecha Pastor Abbaayeen jedhan keessatti ibsan keessatti waan hundumaa kan godheef shaakalchiisuuf jedhani baay'ee kifee jechuudha. Jalqabumaa kaasee wangeelotuma duraa kaasee jalqabumaa
biyya lafaa dhufeef kaasee bartoota kana shaakalchiisee hojiitti baasuufi jedha. Amma fakkeenyaaf wattaaddarri tokko otoo duran bahin tokko akkaataatti tokkosu namnumti kamiyyuu ogummaa isaatiif bahuudhaaf ogummaa isaatti istireetuma bahuudhaaf wanta keessa darbu wayii qaba ulaagaa wayii jechuudha. Kana kamiif irraa siqees itti siqees galaanarra deemsisees bakkee garaagara galaanni biyya lafaatii isa keessatti galu deelii wanta gochaa Waaqayyo nuuf guyyaa guyyaatti nu cimsuudhaaf godhudha jedhan. Dhuguma akkuma isaan jedhanii Yesus Kiristoos kana gochaa jira. Bartoota isaa baasuufi jechuudha. Kana keessatti garuu bu'aa bayii kana hundumaa keessatti iyyuu wajjin jira gooftaan jechuudha. Bakka isaan jiran hundumaatti iyyuu wajjin jira cimsuudhaaf baasuudhaaf jechuudha. Humna akka isaan amantii argataniif jalqaba kaasuu barbaadeen ture amantii isaanii cimsuudhaaf wanti inni gochaa ture kun hundinuu jechuudha. Kana keessatti immoo wanta tokko kan natti tole Yesus Kiristoos hamma kana keessatti warra itti amanes warra itti amannes ifatee ofirraa hin ariine. Kan natti tole jechuudha. Iddoo kana keessatti sagalee jabaan itti dubbachaa ture iyyuu akka sagalee duraanii barsiisaa akka mucummaa ijoollummaa keessaa gara dargaggummaatti isteeppota jiran keessa dabarsuudhaaf suutatti dubbachaa ture duraan. Amma garuu isin garaa keessaniif na barbaaddu jedhee ofirraayyuu akka waan ofirraa dhiibutti ifacha akka waan ifatu itti dubbachaa jira. Warruma kunoo bartoota isaa hin taanetti iyyuu jechuudha. Gajjallaatti immoo yoo ofitti deebisee amantiidhaan natti amanuudhaan ana buddeenni jireenyaa natti amanaa. Abbaan koos akka na keessa jiru isin yoo natti amantani ana keessa jirtu. Aniif abbaan koos isin keessa jiraannaa. Jedhee sagalee baqa akka wanti itti dubbata gajjallaatti jechuudha. Dura inni ifate ofirraa rakkina keessatti yeroo isaan rakkatanii akka waan nama gargaaru otoo hin taane akka waan jibbuutti irraa sagalee dubbisa keessatti argina. Garuu boodarraa ofitti deebisee warra bartoota isaas ta'an warra bartoota isaas hin taane yeroo inni amanaa. Natti yoo amantan jireenya argattu ani buddeena jireenyaati. Isin waa'ee seerota darbee waa'ee Musee inni isin kaastanii buddeenni waaqarraa ergame sun maannaa waaqarraa gadi roobe sun kakuu moofaa keessatti Musee miti kan roobse anatu roobse. Isin garuu karaa jallaan hubattanii Museetu nu roobse lafa onaa keessatti nu jiraachise jechaa jirtu. Isa iyyuu kan godhe Musee miti abbaa kootu waaqarraa kana godhe. Buddeenichi immoo anadha. Abbaa kootu waaqarraa anuma erge malee Musee miti kan buddeena waaqarraa gadi isiniif roobse. Buddeenichi ana ture karaa ifa ta'een hafuuraan yeroo inni galchuuftu jira as keessatti. Ifatee otoo hin taane ofitti deebise jechuudha. Yesus Kiristoos kan dhufee fi guutummaa biyya lafaa fi wangeelaa Yohaannis 3:16 irratti Waaqayyo abbaan ilma isaa kan ergee fi biyyi lafaa akka itti amanee fayyuuf malee akka baduuf miti jedhee sagalee Waaqayyo keessatti dubbata. Kanaaf Yesus Kiristoos warra bartoota 12 warra ormoota itti amanneefis warra miseensota isaa ta'aniifis warra kaaniifis sagalee abdii amanaa jedhu qabatee gara isaanii dhufe iddoo kana keessatti kan arginu. Kanaaf Yesus Kiristoos anas ta'ee sinis ta'ee warra paastariis warra wangeelaa faarfataas guutummaa biyya lafaayyuu yeroo gara ofiitti deebisu amanii hin fayyita. Jireenya bara baraatu si eeggata jedhan malee akka waan jedhan malee ofirraa dhiibee akka waan wayiitiin hin gaggeessu. Rakkinni iyyuu yoo jiraate suma keessatti barsiisee gara ofiitti fiduudhaaf malee akka rakkina sanaan baduun miti nama kan ofitti qabu jechuudha. Kanuma naagalee galatooma.
waa'ee soddomii tokkorra jiru san argitanii ka macaafni buddeena akka nyaataniif waaqa irraa isaaniif kenne akkuma jedhu abaabiliin keenya lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaataniiru jedhaniin. Yesuus immoo deebisee dhuguman isiniin jedha Museen buddeena waaqa irraa isiniif hin kennine. Abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqa irraa isiniif hin kenna. Akka ani hubadhe mannaan waaqa irraa Museen buuse jettan suni waaqa irraa hin dhufne akka jedhutti hubadhan. Argitanii laal? Museen waaqa irraa fide jettani waaqa irraa miti ka dhufe. Garuu nyaanni amma isinii buddeena nama isinii kennu kuni waaqa irraa dhufe. The difference is waaqa amma kan hubadhe. Mannaan waaqa irraa hin dhufne. Ani waaqa irraa dhufeedha. Akki atamma itti ibsite mannaanis Kiristoos illee waaquma irraa dhufan. Garuu mannaa sanillee waaqa irraa ka fide Musee miti. Anumatu fide. Amma illee waaqa irraa ka dhufe buddeena kana anuma. Garuu kuni kan bara baraati. Sini galee? Yep. Akkasitti hubadhe. Buddeenichi lafa onaa keessatti nyaatanii kana baabilee keessanii nyaatanii dhumanidha. Buddeena kana nyaatu garuu jireenya bara baraan jiraata. Ana buddeenni jireenya kan anatti nyaatu bara baraan jiraata. Kan buddeenicha warri abaabileen keessan buddeenicha lafa onaa keessatti nyaatan garuu lafuma onaa keessatti dhumanii. Yes. Jedhee dubbata. Galato. Yaanu lakke ka amma tiyette kun sirrima kilirima argite ka kugalee mannaan suni argite kun amma ani ufii kiyyaa jireenya maalii fi sagalee waaqayyoo maal jedha inni nu ufii jireenya ta'eeraa miti ree na argite yeroo amma waa'ee irbaata gooftaa Yesuus Kiristoos fudhannu beenneet isa yaadanneet waan inni nu godhe san akkanumaanii miti jedhamnee ka fudhan isa san hubanneeti jecha kun argitee kafoonii keessan argitee waan kun wanti namatti tolu buleen kiyya foonillee foon kennallee dubbisa hafuurallee sorry maraayyuu godha garuu kafoonii suni ka darbu ka hafu you need help kama bu'aan qabne jecha kama karattaaf kafoonii sun. Okay. By the way, saba Israa'elii duraanuu kan gaggeessaa ture eenyu Yesuus Kiristoos beektaa? Yes. Sabuma Israa'el kanayyuu jechuudha galaana ceesisee rakkina hundumaa keessa lafa garbummaa keessaa kan baase Yesuus Kiristoos. Har'allee nu illee jechuudha Yesuus Kiristoosiin gaggeeffamne. Kan hundumaa keessa nu dabarsu jechuudha. Guyyaa sanas kan Yesuus Kiristoos kan waaqarraa maannaa isaanii roobse yeroodhaaf jireenya lafarraa akka damdamatanii darban kan godhe jechuudha. Garuu biddeena sana yoo nyaatan iyyuu maannaa waaqarraa sana lafa umuriin isaanii ga'e uma du'ani. Yes. Kanaaf kanarraan kan ka'e Yesuus Kiristoos namni buddeena lafarraa kana nyaatu uma du'a. Abaabiloonni keenya du'anii tun badanii. Mannaan umuriin dheeressuudha amma dubbiin. Yaa garuu umurii keessan dheeressuuf Waaqayyo jireenya bara baraa ana ergee jira. Anis ofii kootiifan dhufe. Warri biddeena lafarraa kana barbaadanii haguma lafarraatti nyaatanii akkuma saba Israa'eliin dhumtu. Garuu namni foon kootii dhugu dhiiga kootii dhugu hin dheebotu bara baraan jiraata. Namni foon koo nyaatu hin beela'u jedhee yeroo dubbatu as keessatti jechuudha. Buddeena sagalee Waaqayyoo namni nyaatu bara baraan akka jiraatu sagalee Waaqayyoo keessaa dhugaa ba'a. Bishaan kan jedhu immoo akka wangeelaatti kan hiiku hafuura qulqulluu jechuudha. Bishaani hafuura qulqulluu yoo ta'u buddeenni garuu sagalee Waaqayyooti. Kanuma nu badhe namni dubbii koof hafuura koo nyaatu akka bara baraan jiraatu jedhee cimsee irratti dubbata. Anuma misunderstanding godhan sabni sun beektaa?
Ilaan mallee rakkoon namaa nu hundum yeroo baay'ee fakkeenya Israa'elootaa fi Fariisota Yahudotaa fudhataati wangeela ibsinaa. Akka quba namatti yoo qabdu quba tokko namatti yoo qabdu qubni tokko sima mul'isaara akkuma jedhanii. Nu achi fageessinee warroota sanaasaarra malee yeroo tokko just warras akkuma fakkeenyaa fudhannee dafnee as garagallee odoo ufumayyuu laalle. Hadhumayyuu namni baay'een even including me anillee amma bee wantoota misunderstand godhu baay'eetu jira. Daily kanaaf sagalee Waaqayyoo kan nu barbaachisuuf. Guyyaa guyyaatti wanta kaleessa misunderstand goote tokko qajeelchaa deema. Because Ximooteos 2:3 irratti kana ka jedhu balleessaa hubachiisuuf qajeelchuuf qajeellummaa sanitti illee maal leenjisuuf leenjisaa guddisu jechuudha karaa biraatiin. Dhumarratti 17 irra maal jedhaa namni Waaqayyoo tokko wanta gaarii hojjechuuf barbaadu hundumaaf kan qophaa'e godhuuf jedha. So wanti gaariin sun amma lafa kana irratti gaariifamaayyuu adda baasnee hin beeknu wanta gaarii hojjechuuf qopheessuu dhiisi. Wanta gaarii hojjennee hamaa hojjennuuf argina. Sanniin illee addaan baafnee Roomee 12:1-2 irratti yoo ilaalte ammoo fedhi Waaqayyoo maal akka ta'e addaan baasu inni illee wanta Waaqa duratti fudhatamaa ta'e tokkodha jedha addaan. Wantoota akkasii sanniin soo maal jechuu barbaade asitti anamma. Sabni lafarraa kun hadhallee kiristaana kan jedhamu kuniyyuu majoritiin harki caalu namni Waaqayyoon tajaajiluuf isaan dura dhaabatu tokko waan godhuu fi waan inni Waaqa tajaajiluuf godhu sanirra ija kaayanii isa duubaa ka isa hojjechiifatu. Inni isumaayyuu yoo kaafatu isaaniif jedhee akka kaafate nu'uuf. Anamma paastarri kiyya yoo jiraate paastara kiyya san afotti paastarri sun maal akka hojjetaa yoo ilaalu Waaqatu isaayyuu anaaf akka kaase hin hubadhu ani beektaa? Paastarri mana tajaajilu, paastarri mana barsiisu, na geggeessu kanayyuu waan anaaf jedhee yoo akka isa kaase hin hubadhu ani. Dhugaadha. Sabni Israa'elii maal jedhan beektaa as keessatti Yihuudoonni. Museetu nuuf ergee jedhani. Maannaadhumayyuu jechuudha. Museetu nuuf roobsee jedhani. Kan duuba Musee jiru eenyu akka ta'e Yesuus Kiristoos. Isa irraanfatani. Isa irraanfatani. As keessatti eenyu akka paastarii duuba goree gaggeessu wallaalee yeroo nani paastariitti quba qabee. Achitti. Rakkoon maal akka ta'e beektaa wanta ijaan arginu irratti satisfy taana nuti bakka nu hin geeffannaa. Paastar Abbaay Naafootti lallaba isaatiin, faarfannaa isaatiin, kadhannaa isaatiin, wantoota Waaqayyo dinqii isarraa hojjetu isaatiin ijaan yoo arge gaafa ka amma qamisaa waamaa deema. Sigalee gaafa inni akkuma hadha waan gaarii hojjetu waan badaan illee dhufe akkasuma isuma waliin wal fuudhamee daaraa nyaadha jechuudha. Ka isa duuba hojjetu sanirra yoo dhaabadde innummaanu hadha dinqii hojjetee bor yoo dinqii hojjechuu sanirratti kufe maal godha beektaa? Ka isa duuba hojjetu sanirra harka kaayadhee isumaayyuu ol kaasuu yaala. Ayizoo hadha yoo dadhabdellee boru jirta kaleellee hojjetteerta hadhallee borullee nama waan ta'eef kufuun jira hin kaata ka jedhee kaasuu dhiisee jedhee isa kuffisee isa kuffisutti wal fuudhamee isa waliin daaraa nyaadhee gaafa kan lachuu achitti hafnaa jechuudha. Kooftaa jechuudha. Hadha Musee du'e lallaban isaan Israa'eloonni Museenuun jiru tofe. Jaamaan yoo harkisee wal gubatee bobbaatti kufa jedhe macaan. Yesuus Kiristoos maal jedhee Museen isin ijarra kaayattan bee hin jiruyyuu. Isumaayyuu ka jiraachises ka dabarses ana isa bara baraan jiraatu kana qabadhaa. Namni yoo qabattan hadha jiraatee boru kufa. Ana yoo qabattan hadhas borus bara baraan qabadhee isiniin deema. Anatti amanaa. Mannaan isin jettan kalee Israa'eloota garaa quubseera. Umrii isaanii hin daballe. Umrii isaanii hin dheeressine. Nama tokkoon waggaa 80 jiraattee Waaqayyo jedhee dura mureera ta'e mannaan sun waggaa 81 goonee fi achumatti dhumanii. Gin buddeenni kun hin jiraatta jedhame yoo sitti kenname bara baraan jiraatta. Biyyi lafaa kun maal jedha sagalee Waaqayyo hin darbu.
ardiif samiin darbitus jedha. Biyyi lafaan darbite ardiif samni aanarra yoo dhaabatte bara kan inni nu barsiisuuf godhee atiin kadha akka mishaa baranni natti fakkaata waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. Yaa Anillee baay'ee natti toleera. yaa nu hunduu miyuuti irraa kaanee irraa because waan fixaa jirruuf wanti itti atiin joomatti fidnaa bakka deeqa shantu hafee paastarii miyuuti irraa kaataniirtanii. Ayyee. Dhagoo. Ayyee bakka kanumarratti goolabnaa sagantaa keenyaadhaa qorannaa macaafa qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 1 haga 35 irratti kan dubbanne yeroo itti aanu immoo isa hafee 36 irraa haga 71 kan jiru irratti dubbannee kan goolabnu ta'a boqonnaa kana baay'ee yeroo turtii baay'ee eebbaan guutame turtii ayyaanaan guutame hafuurri qulqulluun waliin ta'ee bakka namni maqaa kootiin argame tokko lama ta'ee argametti anachi jira akkuma jedhe Waaqayyo hafuura isaatiin nu biratti argamee nu barsiiseera ulfinni guutuun isaaf haa ta'u ammallee daddabalee nullee warra dubbifatee calma jedheetiin akka nama waa'ee siyaasaa haasa'uu akka nama waa'ee seenaa haasa'uu akka nama waa'ee filsifinnaa yookaan filosoofii dubbatu odoon taane akkuma Phaawulos jedhe sanii waa'ee fannoo waan ta'eef wanti dubbataa waa'ee jireenyaa waan ta'eef dubbannee amannee abdii kennallee isa itti amanne sanirra kaannee jireenya keenya bara baraasan hiddaan lafa qabachiisaa deemuuf akka nu gargaaru Waaqayyo nu waliin ta'eera ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kadhadhee cufaanummaan yookaan. Ameen. Okay, yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa ardiif samii kan uumte ulfinni kan kee bara baraan kan jiraatu teessoon ulfinaa kan kees bara baraan kan taa'u gooftaa firdiin kan kees qajeelaa kan ta'ee fi seerri kan kee qulqulluu kan ta'e hadha hafuura keetiin ayyaana keetiin bakka jirru hundumaatti addaan fageenya keenya hundumaa walitti dhiyeessitee sagalee keenya gurra keenya hundumaatti walitti qillisiiftee sagalee kan keetiin kan nu barsiifte ulfinniif galanni siif haa ta'u. Ameen. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya ammallee jireenya keenya keessatti wanti jijjiiramuun ta'u haa jijjiiramee qajeelee dubbii kan keetiin qulqullaa'ee calalamee akka jiraatu ati hadhallee hafuura kan kee isa bara durii namichi biyyeerraa uumtee itti baafattee lubbuu qabaachiftee jiraachifte san hadhallee nutti illee baafadhu. Gooftaa lubbuu qabaannee jiraachuun keenya kan bara baraa kan qulqullaa'ee fi qajeele ogummaa kan kee isa jireenya namaa kennu san jalatti bullee akka jiraannu ati hadha yaa Waaqayyo nu gargaari. Waan kana hundumaa gootuufillee ulfina argadhu. Guyyaa kana yaa Waaqayyo sagalee kee dubbifannee gargar deemu duwwaa doon taane ammallee yaadni keenya hafuuraan wal yaadachuuf walii wajjin jiraachuu wal jabeessuu wal gorsuu wal deebisuu wal qajeelchuu fi wal gargaaruu akka ta'u ati gooftaa jaalala kan kee isa utubaa ta'ee nu jiraachisan nu gidduutti dhaabi. Waaqayyo gooftaa waan kana hundumaa gootuuf ulfaadhu. Sirraa barannee ammallee sittiin akka jiraannu buddeena bara baraa nuuf ta'i. Waan kana hundumaa gootuuf eebbifami galanni guutuun teessoo kan keessa bara baraa sanitti dachaa haa baadhatu maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen.